Ana kan mucaa dhalee biyya gashi. Jaarsi kee ko na ajjeessuuf jettee roorroo kan kaaste dheengadda maaliif seete? Niitiin dhirsa qabdu biyya gaafa dhufte dhirsa qabdu ofishee amanteetti dhirsa qaba na ajjeessuuf na eegaa itti maaliif ajjeessa? Mucaa altee gashiti. Meeqaan keessantu yaadata isheen garatti deebtu dhabdee waan nyaattu dhabdee maal gooteen miidiyaa irratti gadi baatee sinitti machaan turre waggaa lamaan kana sin mee namumti argineerra jedhu as ba'i isheen garuu viidiyoo sana hunda ushulluu gootee kaasti maaliif seenaa ishee hin jijjiirame ka mucaan ishis biyya. Wanta borrakaa jirudha wanta bor arguuti jirtanidha hundi keessaniyyuu. YouTube kana rawaan tokko waan balleessu tokko illee qabu jechuudha. Jireenyi kiyya gara fuula duraa YouTube irra jechuudha. Jireenya kiyya hunda isaa akkaataan itti jiraadhu maaliif akka hin jiraadhu maatiin kiyya maal keessa akka jiranii hunda isaa yoo bifa viidiyootis ni gadhiisaa jechuudha. Annama nama iccitii dhoffatu miti. Annama namallee nama sobee nama harkaa ba'u miti jechuudha. Sasin amma waan sobaa photoshoppiidhaan dhuftee irratti odeessitu waanuma naan jettu dhabdee jechuudha. Isin yeroo baay'ee namoonni tokko nama hubata. Yoo baay'ate nama lama sadii kan nama hubatu kan kanaa achi hundi isaanii jechuudha. Kan waan dhugaa ta'e taasa'u jechuudha. Amma kana kan isheen dhuftee haasawtu sabboontu wallagga lixaa jette viidiyoo tokko kaasee jiru. Sabboontu jala deemtanii ilaaluu hin dandeessu. Liiviidhaan hin guuttadhe akkuma beektan liivii seenee ijoollee gareetii wajjin guuttadhe malee waan akkasii hojjedhee hin beeku jechuudha. Sobdee footoshooppiin irratti hojjettee jechuudha. Footoshooppiin irratti hojjetteetu maqaa daballeessaa jirti jechuudha. Footoshooppiin isheen amma hojjette kana anuyyuu hojjechuu nan danda'a jechuudha. Saseen maqaa daballeessitu waan manaan jettuun dhabdee jechuudha. Kaleessa si argitanii jirtu. Ani hin dubbadhu jedhe dhiise viidiyoo gadhiiseera. Duraan ganama viidiyoo hojjedhee waan fedhe yoo haa ta'u saayidoo faarratti dalagee viidiyoo gadhiifadhaa jechuudha. Firii ture. Hojiin qabu ture garuu jechuun viidiyoo gadhiisteetu YouTube isa kan irratti viidiyoo gadhiistee diina koo olan ba'e gadi ba'e mataa isheerra ni jetteetu narratti kofaltee ani dhiise maamni irratti kofaltee ani diina ani ilma namaati ani diina ishee miti jechuudha ani nama akka nama tokkotti dalagadde of jijjiiruuf hin biyyaa ba'e alhamdulillah of jijjiireen jira jechuudha garuu immoo isheen na tuttuxxeetu namni badii ishee waan ishee jaallataniif yookaan immoo waan ishee kabajaniif waan isheen jettu hin ukkaamsu jechuudha. Isa kana uummata koomentiiti dhugaa keetii amma viidiyoo amma kana jalatti jechuudha. Irra guddeessaan koomentii dubbisaa ture isheen maaliif isheen waan na arrabsuuf waan milii kiyya cabsuuf yookaan waan maatii kiyyatti na fageessu abbaa minaatti sookee rakkoon qabni yoo natti fagaateeyyuu jechuudha. Maatii kiyyatti na fageessu waan ilma kiyya biratti bor na qaaneessuudha. Kan isheen amma hojjettee kan isheen amma dalagaa jirtu jechuudha. Hundi keessaniyyuu hin beektu laayivii kiyya. Haala keessa jiru waan keessa jiru hundi keessan iyyuu beektu ijoolleen natti dhiyaatu tokko hin beekti jechuudha. Isa seen amma haasoftuu kanaa miti jechuudha. Ani sabboontu irratti kan hin hojjedhe viidiyoo mataa kiyyaa hojjechaa ture tuktukii waraabaa ture akkuma isheen jettu jechuudha. Ammallee tuktukii waraabaa jira jechuudha. Garuu immoo jechuun isheen mucaa deessee biyya gashite naan jette kuni waanuma waliin ilaallanne jechuudha. Ani ergiin biyya kana dhufe waggaa 7 fi ji'a 6. La waggaa 7 fi ji'a 3 yerootti Dr. Abiyyi aangoo qabatee biyya kana dhufe jechuudha. Guyyaa Dr. Abiyyi aangoo qabate biyya kana dhufe. Kan hin dhufe immoo biisaa firiidhaan hin dhufeeni umuraadhaan hin dhufe karaa umuraan dhufe malee kontoraata mana madaamiitiin hin dhufne jechuudha. Biisaa mataa kiyyaatiin hin dhufe obbolaa kiyya 4 addana jira. Tokko amman galtee tokko immoo namni warroonni kaan immoo inni kaan Jimmaatti heerume inni kaan Arsiitti heerume jiru jechuudha. Obbolee tokko da'an iyyuu obbolee tokko heeruman iyyuu guyyaa tokko dhaqee dubbisee hin beeku maallaqaan isaan gargaara malee hin naqu jechuudha. Hin ba'u mana baanaayyuu gadi hin ba'u jechuudha. Taseen bakka itti nama jala qabatte naan jettee maqaa na balleessitu haa ta'u rakkoon qabu garuu maatiin biyya ammatu maatiin biyya na hordofanii hedduu baay'ee tokko rakkoodha dhugaa rabbii baay'ee tokko rakkoodha. Baay'ee tokko gareedha jechuudha. Isheen irratti haasa'aa jirtu kuni abbaan mana kiyya akka tasaa dhugummaan iyyuu yoo kana dhaga'e waa'ee amantii kanaatiif dhuguma nan gabbara waa'ee amantii kanaatiif nan gabbara maaliif tokko taanee akka jiraannu barbaada malee inaaffaa jaarsa namaas immoo hin qabu. Ani takka amma viidiyoo kiyya keessatti dalage keessaa isintu jiraarraa qabamtee jiraa jaallattee inaaftuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa gargar baafteettanii otoon abbaa manaa fi haadha manaa gargar baase durumaa kaasee ayyuun deeggaran ture. Sumayyaan deeggaruun ture. Sumayyaan maalitti Saayidoo dhiise minaamin maaliif akkana godha jedhee dubbachaa ture malee inaaffaa tokkollee hin qabu jechuudha. Utuun inaaffaa qabaadde durumarraa kaataniitu na beektu garuu inaaffaa tokkoyyuu hin qabani. Mucaa kiyyas immoo dhalee biyyaan gashinee mucaa kiyyaa waggaa 12 deema. Ifama wallaahi waggaa 12 deema mucaa kiyya gaafa galuun argitanii
mucaa obboleessa kiyyaa fi mucaa hiyyeessaa haadhaaf abbaan qabne immoo guddisaa harmee koo wajjin jiru. Mucaa kiyya abbaa bira ture mucaan kiyyaa fi adaadaansaa abbaa isaa bira ture Finfinnee jechuudha. Sababii amantaa kanaatti mala uumee waamee qaasee maal jedhee Finfinneetti barachaa ture sabbataatti achi gaddeeffadhe jechuudha. Wallaggatti deeffadhee mala uumee tan harkaa baafadhee maatii kiyya biratti gaddeebise. Mucaa kiyya haadha kiyya bira jira. Haati kiyya mana koonaa eeddi mana kiyya keessa jirti. Magaalama tokko keessa jirra abbaa kiyyaa wajjin abbaan kiyya gara gubbaatti nuti immoo gara gadiitti lafa bitadhee ijaarradhe an xiqqoo isaan irraa siqee jechuudha. Magaalama tokko keessa ta'ee jechuudha. Daqiiqaa kudha caalaa wal irraan fagaatu xiqqoo yoo maatii kiyya irratti siqee bakka waa'ee amantii kanaallee nan kabajadha diinii kiyyallee nan jabeeffadha yoo isarraa siqee erginnaa qajeeluu dide jedhee tamma nama Finfinnee keessatti mana ijaarrachuu danda'udha. Ammas immoo Finfinnee keessatti maqaa mucaa kiyyaatiin mana Saidoon fan galmaan sana galmaa ofin jedha gaafan galu galmaa Saidootti mee jira gaafa galtu malee ta'uu naan jedhee kanaafuu maqaa mucaa kiyyaatillee nan galmaa jechuudha. Finfinneetti galuu baadhu mucaa kootiif jechuudha. Malee isa mucaa deessee biyya gashiteette kanarra ganaaf fiddu. Ani viidiyoo ishee gaafan fidu isin dhugaa jallistan iyyuu uummanni ishee jaallatani dhugaa jallistan iyyuu ani dhugaa wajjin fida malee takkaa sobatti dabalee fideen beeku jechuudha. Dhugaa waan isheen irratti hojjettu fidee dhufaa jechuudha. Waan isheen irratti dubbattu fidee dhufaa jechuudha malee otoon dhugaa jallisin fideen jiru jechuudha. Kanaafiyyuu ragaa wajjin naaf fiduu dhugaa jette ragaa wajjin naaf fida. Ani viidiyoon irratti viidiyoo waan akka diraamaa fa'aa waan adda addaa hojjechaa ture malee mucaa biyya gashuu as keessatti ulfaa'u maaliif footooshooppii isheen irratti hojjette warroota xalaata kiyyaatu ittiin waliigalee footooshooppii irratti hojjetanii jechuudha. Mana nama kanaa miti jechuudha. Waan mucaa kiyya naqaanfachiisu abbaan mana kiyyallee dhuguma si'a jechuudha. Isin ammoo maqaan balleessite shamarra biyya arabaa jirtu maqaan hin tolu waan ta'eef dhugaa si'a jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan waan tokko waan isin jedhu hin qabu jechuudha. Waan tokko waan isitti dubbadhullee hin qabu. Hojii kee bichaa siifaa kennu akka afaan keetii akka yaada keetiitti hojii kee bichaa siifaa kennu uumaan keen jedha malee waan tokko waan isin jedhu hin qabu jechuudha. Maqaan balleessite maqaan nyaatte garuu ani akkas miti nama kanaas miti. Waan tokko waan hin dubbadhu tokko illee hin qabu jechuudha. Mucaa kiyya immoo hin argitu. Mucaa dhiyyeessaa tokkoo fi guddaa inni immoo naannoo waggaa 10 xinnummaa isaati ka'e haati kiyya guddiftee xinnummaa isaati ka'e abbaas hin qabu haadhas hin qabu hin argitu gaafa galu jechuudha. Amma ofii kootiitti darbee mucichallee barsiisaa uffata isaa akka mucaa kootii bitu waan mucaa kootii godhu hunda isaallee gochaaf hin jira jechuudha. Mucaa sana darbee mucaan obboleessa kootii tokkos isa bukkee taa'ee barataa nama 3 ta'anii jiru jechuudha. Mucaa kootii mucaa obboleessa kootiiti mucaa haadhaaf abbaan qabne sana firallee qabu. Mucaan sun gaafa galuun argitu isa ofitti qabee guddisaa jira jechuudha. Naannoo waggaa 15 akkas 16 ta'anitti fakkaata waggaansaa gaafa galuun dhiyyeessa hin argitu jechuudha. Isinummaanu ragaa wajjin viidiyoo isinii waraaba waan ta'eef gaafa galu mucaa biyya gashee ni ilaaltu jechuudha. Beekama waan ta'eef kan arabootaati jette miti mucaan arabootaan beekamti. Kanaafuu jennaan kun maqa balleessii guddaadha. Sababiin iccitii haasa'ee fi ani immoo hin dubbadhu. Lammatuma narratti deebistu beekaa iccitii boombii dhoosu gadi isinii dhiisa. Yoon ishee dhiise wallaahi hin dhiisu. Ergi isheen na dhiisuu diddee abbaa manaa jiru walitti naqu abbaa manaa naan jettu yeroo hundumaa waan isheen hojjettu maqaa ishee dubbadha malee takkaa maqaa abbaa kakuudha hin beeku. Hedduu jaaladha. Hedduu nama kabajaatinni hedduu nama kabajaa hedduullee ulfina namaa beekaa yeroo hundumaa gargara baanii akkasa baanii hin jenne ani naafuu hin qabu kan namatti naafuu ofiisaatiif iyyuu darbatamaadha. Kan nama baarus ofiisaatii abaramaadha. Takkaa na baarrees yaani akkuma isin argitan fayyoo kana hin abaarree bakka nan arrabsi malee abaarsoo fi arrabsooni garaagaraa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani maqaa kiyya na balleessite nama dalagatee sammuu kootiin bakka jireenya koo fataa jedhee yuutuubii koo tiktokii koo irra dalagadhu halkanii guyyaa riba dhabe irraftu naan jettu ijoolleen tokko beektanii maa sabboon tuura narrafa. Miliyoonii irraa samma maqaan jijjiira malee irrafu viidiyoo tokko waraabadde ajandaa argadhu yeroo tokko sagaleen dubbadhee tan gadhiisaa jechuudha malee irrafu walla irraftu ati yeroo kam hojii hojjettan ani garuu muka abbaaletti bu'aan deemaa jechuudha. Kan birrii kana dalagee fidu birrii isheen jettu kana muka abbaaletti bu'aatan deema wallaahi muka abbaaletti bu'eetanii birrii kana dalagadha malee namni mana kana dhufu jaarsaaf jaartiidha. Kan jaarsaa immoo hin socho'u iyyuu isiniin jedhe kan kanaachi namni tokko iyyuu hin jiru wallaahi hin jiru garuu isheen cubbuun irra keessee waan tokko waan hin jiru. Homaa miti garuu mucaa kiyyaa fi maatii kiyya biratti naqaaneessitee rakkoon hin jiru jecha waan dura maayyuu
hin argitu waan ta'eef isaanis hin beeku waan ta'eef wanti dhokataan hin jiru jechuudha. Kana maqaa na balleessuuf waan amma na ga'uuf dinarra geesse waan ta'eef malee Daseenya baalle wajjin fagaara qabdee achi qabdee maal gootii naan jettee akkuma isin beektan jaarsaaf jaartiidha kan hin qallabuuf ogeerraa ammoo gurbaan hin jiraanne jaartii qaba. Inni garuma keenyayyuu hin dhufuu jechuu maatii isaa dubbisee ba'a malee waliyyuu hin arginu jechuudha. Yeroo tokko immoo gaafa isaanii isheen mana haadhaa deemtu deemee mana isaanii na qulqulleessaa jechuudha. Keessa taa'eyyuu viidiyoos ni waraaba. Hin argitu miti waan hin waa argadhullee achi keessa haatee gadi bu'a. Malee saseen kijiba narratti hooftu kanaa miti jechuudha. Gantuu fi yartuuni miima lammatuma viidiyoon irratti deebiftu ani immoo ragaa ishee wajjin isheedhaa fidaa cidii ishee ragaa wajjin silaa ragaa wajjin isinii fidaa miti. Ragaa wajjin waan isheen biyyatti gochaa turte osoo hin deemini ragaa qabatamaa waan hundi keessan beektanii isinii fideetanii ishee salphisaa jechuudha. Salphoo yoo qaanessan malee yortii isheen akka itti nama qaanessitu yortii isheen akka itti nama salphistu salphisuu macaalaa jechuudha. Kanaafuu galatooma hundi keessan.